arrantana waa'ee paaspoortiidhaatii fi akkasuma waa'ee kaargoodhaa fi waan biraallee isiniif qabadhatiin jira. Inni biraa immoo biyya alaa teenyee paaspoortii onlaayinaa fudhachuu dandeenya. Jaanii gartee namoonni hedduun keessan gaafatachuu waa'ee kanaatii wal qabatee bal'inaan gartee isiniif qabadhatiin jira. Waa'ee kaargootii wal qabatee jechuudha. Isallee isiniif qabadhatiin jira bal'inaanii namoonni gartee immoo yaasuu birraa subscribe hin godhin subscribe godhadhaa maatiin of ta'a. Yeroo hundaa waan qabatamaa waan gartee isin fageedan isiniif dhiyeessaa jechuudha. Subscribe godhaa kun dhibba galchaadha. Tokko furratti waa'ee paaspoortiidhaatii wal qabatee jechuudha. Paaspoortii asokkaa dhaabbatee jira. Namni gartee paaspoortii ashokkaay isiniif baasna isinin joo jiraate informationa waan ammaan tana jira quban qabu ta'a. Paaspoortiin ashokkaay dhaabbatee jira. Namni immoo gartee haaromfachuu fedhu haaromsuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 20 irraa fudhata. Namni immoo gartee baasaboora hin qabne baafachuudhaaf ji'a 3 ji'a 4 sanii olillee irraa fudhachuu mala jechuudha. Namni gartee biyya alaa teenyee paaspoortii onlaayinaa baafachuu hin dandeenye yookaan immoo jijjiirachuu hin dandeenye kan jettanii na gaafatan sobaa doongoraa hin danda'amu. Namoonni baay'een biyya alaa jirtan onlaayina isiniif jijjiirraa jiranii maallaqa itti ergitanii isin jala nyaatee badee jiraachuu. Namoonni baay'een gartee keessan dhufanii paaspoortii hin qabaa onlaayina namni gartee siif hin jijjiirraan jee maallaqa illee itti ergadhee achumaan gartee maallaqa illee nyaatee na jala achumaan callisee badee dhufanii keessanatti himan jechuudha. Paasapoora si gartee biyya alaa jiru paaspoortii gartee onlaayinaan baafachuun hin danda'amu. Yoo kan danda'amu ta'e biyya ati jirtutti imbaasii dhaqxee gama imbaasiitiin jijjiirrataa jechuudha. Malee ati biyya alaa teessee onlaayina namni gartee siif guutee paasapoora gartee siif baasee si erguun hin danda'amu. Akkaan information qabutti jechuudha. Biyya ati jirtu imbaasiin Itoophiyaa kan jiru ta'e dhaqxee paasapooraan kee gartee kan si jalaa dhumu ta'e gama imbaasiitiin qaxaroo fudhattee onlaayina teessumatti guuttee ulaagaa isaan si kennan hordoftee jijjiirrataa jechuudha. Malee osoo imbaasii hin deemne akkanumatti gartee namatti maallaqa ergitee namni gartee siif baasnaa siin jee maallaqa sirraa fudhachuun suni dongora hin danda'amu. Inni biraa immoo waa'ee gartee gama dhiifama qoe sagaleen isin dhageessan paasapooraan gartee siif jijjiiraa jee maallaqa na jalaa nyaate. An paaspoortii duraan hin qaba. Jijjiiramuu ni danda'a jeetiin gaafadhee ni danda'a. Imbaasiin as hin jirtu akkamiin naa dhufuu danda'a jennaan siif dhufaa bakka hundattuu siif dhufaa naan jee. Akkasittiin paaspoortii suuraatti erge suuraa eegaan itti erge booda akkasitti waan kana galmee kana guutuu qabdaa jee galmee kanatti ergee galmee san guute akkasitti durumaanuu ogummaan duratti seenu namumaafuu fakkeenyaan taajeetiin itti seene. Sani gartee namni ammaas hedduu asitti waan paaspoortii asii dheebuu namni hedduu qabuuf duraan nama hedduun na jala hiriire akkasitti dura kiyya kunaa bakka harkatuudhaaf baay'eetiin nama irraa dhorkee. Kun dhageessan kanatti maallaqallee qarshii 5,000 itti erge. Wanni kana hin danda'amu sobaa isin jaa. Inni itti aanu namoonni gartee waa'ee kaargoodhaan gaafatan. Kaargoon yeroo ammaan tana mootummaan kafaltii hedduudha ol kaasa jechuudha. Innis maaliif naggaadeen hedduun jechuudha. Namoonni gartee hedduun gama kaargootiin meeshaa galchuu eegalan jechuudha karaa biyyaa. Sababa kanarraa kan ka'e mootummaan kafaltii ol kaasa jira. Waan xiqqoo takka illee man taane sumarratti barreessaa jechuudha. Maaliif gartee manaasirri illee man taane sumarratti barreessaa jechuudha mootummaan. Kanaaf yoo gartee meeshaan isin galfattan meeshaa gartee dhugaan dhugatti nu fayyaddi meeshaa gartee maallaqa gartee irratti baasuullee gartee rakkoo hin qabu yoo hayatu ta'e rakkoon qabu gartee gama kaargootiin gartee yoo galfatte meeshaa gartee carqii fi maalii kanaan biyya keessaa guutuudha kanaan gartee hin darareen isin jaa. Inni biraa immoo namni gartee biyya alaarraa gartee xayyaaraan galu gartee kiiloon gartee isaa fayyamamu hanga gartee kiiloo 45 55 illee rakkoon qabu. Sani ol yoo ta'e meebi si kafalchiisuu danda'a malee waan hangasiisanii numa dabarfattaa jechuudha. Inni biraa immoo namoonni gartee biyya alaa jirtan biyya teenyatti galleetii hojii garaagaraa dalaguu feenaa jettanii gartee yaada qabdan yoo jiraatan keessan naqonamuu dandeessanii hojii akkamii akka gartee isin baasuu yookaan immoo isinis gartee ogummaa malee qabdanii yookaan immoo hojii akkamiiti fedhii qabdanii teessan laalle hojii akkamii akka isiniif taa'u baagata hangamiitiin gartee hojii akkamii gartee akka dalagamuu danda'amu isiniif ibsuu dandeenya gara gartee WhatsApp fi Telegramaatiin naqunnamuu dandeessan jechuudha. Namni gartee biyya alaatti dhuftanis yoo gartee naqunnamtan Finfinnee keessatti Finfinnee alaatti turistii bakka garaagaraa gartee isin daawwachiisna welcome isinin jaachuu waa'ee nageenya biyya keenyatti wal qabate yeroo tanatti nagayaaf kaaba kibbaa dhihaa bahaa nagayaaf tumsuun hunda keenyaaf gaariidha. Carraa gartee amma qabnu tanatti mootummaan kun jaalannus jibbiinus dhibbaan dhibbatti mootummaa keenya itti amannee fudhannee waliif tumsuu qabnan isin jaa nageenya rabbiin gartee biyya keenyaaf nageenya buusu uummata keenya illee gartee rabbiin kan gartee yaadan wal dhabe hundaa'u gartee rabbiin tokko haa godhu waan guddoo takkaatu jiraachuu tan gartee irratti walii galuun dirqama. Sanicha yoo irratti walii galanii nagaa kanaaf tumsine irra gaariidhaan isin jaa rabbiin nagaa nuuf haa buusu biyya keenya gartee rabbiin biyya quufaa biyya milkii biyya gammachuu biyya jaalalaa nuuf haa godhu. Viidiyoon kun yoo isin tole laayik sheer godhaadha namni immoo gartee subscribe hin godhin subscribe godhaadha subscribe godhaadha galatoomaa ulfaadha sagantaa biraatiin hanga walitti dhufnutti.
mi'a nu qabnu algaas qabna araasirraa kaasnee amma nama guddaa amma meetira ka 80 amma barbaadan tizaaziidhaanis hin hojjenna kitchen cabinetis qabna sas batizaaziidhaan amma saayizii barbaadan hin hojjenna dining table qabna saayizii qabna kondominiyeemnis ta'us hin qabna kumsaaxeni saayizidhaan hojjechuu tizaaziidhaan hojjechuu hin dandeenya. Teebilii kana gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa 50,000 anqannasus jira. Gatiin kanas caalu jira. Aynata baay'eedhaan jira waan ta'eef kalaris baay'eedhaan jira. Aynatas xiqqoorraan kaasee diizaayiniidhaanis hin hojjenna saayizidhaanis hin hojjenna. Baay'ee aynata baay'ee jira. Inni kun biyya keessa moo? Biyya keessatti hojjenna. Bitaam xiraatii qaba. Sinis kottaa laala. Aynata biraatis qaba. Garaagarummaan isa kanaa fi isa dura maal? Garaagarummaa kuusaa isa sitti maan ture. Garaagarummaa inni kun ispoonjiin qabu. Normaal ispoonjii kun ispoonjii qaba. Xiraatii isaatis addis moodeliidha inni dabala. Kanaaf birriin isaatis inni dabala kun. Siree algaa jechuudha. Algaa araasirraa kaasee amma guddaatti meetira 80 jira isa san caalu tizaaziidhaan jira. Amma barbaadan sireen jira tizaaziidhaan xiqqoorraa kaasee araasirraa kaasee jira amma barbaadan aynata barbaadan dhuftanii ajajuu hin dandeechu fudhachuus hin dandeechu waagaanis akkasumatti garaagarummaa qaba. Sireen kan gurguramu kumsaaxini uffata keessa kan wajjin immoo kophaatti gurgurama wajjinis hin gurgurama. Kalara wal fakkaatu jechuudha. Kalara wal fakkaatuun hin hojjetama boo barbaadanis kophaattis hin gurgurama wajjinis hin gurgurama iyyunnati qaba jechuudha. Amma fakkeenya sireen gartee sireen bareedan gatiin isaa sireen gartee kwaalitiin bareedan inni qaalii jedhamu gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa 40,000 kaasee guddichaan jedhamu kwaalitiin jedhamu 40,000 kaasee ziqqatanyaan immoo 20,000 jira akkasitti. Inni kun soofaa teebiliidha. Saayizii qabu saayizii santalaayee qabu waagaa santalaayee lixxifii fi qibiyaan jedhamu qaba. Analaati garuu ambiyya alaati. Ambiyya keechaatis jira shi. Ambiyya keechaatis jira. Maashii soo barbaade TV standii wajjin maashiis qaba. Ambiyya keechaatis hin hojjenna. Saayiziidhaan hin hojjenna. Ambiyya alaatis jira saayizii meetira 30 jira meetira 20 jira. Qabiin jira amna baradiin jira talaayee jira waagaan isaas hin talaayee. Kan gargaraa jira. Maashii yoo ta'e 50,000 kaasee amma 30,000 jira. ማለት 50,000 jechuun wajjin TV standii wajjin jechuudha. 25 jechuudha. TV kan an TV kinooti kana. An soofaa ደግሞ kana aynata tokko jechuudha. Biyya keechaanis